الصلاة والسلام على بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبلغتي وري ربي توليس نتيول كنو مسجد مهاجر الأنصار سوچوس منتجر جيچودا كاني godina Baalee aanaa Sinaana magaalaa lama kanatti argamu sochoosumatti jirra jechuudha. Kanaaf kunoo bakki ilaal ilaal bakki jarri dhaabatu sun solleetaadha. Islaabii armaata guutame jechuudha bakka jarri amma irra dhaabattu. Isa san guyyaa kaleessaa kana guunnee akkasuma nama bolokeenni jalqabee jira jechuudha. Bolokeenni kaayamuu jalqabee jira. Inshaallah gama kaaniin illee kunoo akkanumatti sochoosutti jirra. Waan rabbi laaffiseen akkanumatti sochoomatti jirra jechuudha. Kuno inshaallah geet isaa gubbaa irraa gubbamarraa xumurree gara gadiitti bu'uudhaaf yoo rabbi nu laaffise itti socho'utti jirra. Kanaaf du'aa'iidhaan akka nu bira dhaabbattan maqaa rabbiitiin isin gaafachaa akkasuma abdii rabbii biraa qabna akka nu bira dhaabbattan illee jechuudha. Kanaaf inshaallah wayitii muraasa boodatti akka qulqullaaheeti gadi bu'u ربي كنا رابدي قبنا سير نما شارو هندن ديني قروم علم نما هر أسبرنجيني قرآن في حديث كيستنوف إيري دلكنا كيسا أكم بان سيري ساينسي نغياني أردي بسميد آلو إرنو كاهيرا داندي هندج آلو yoo cimsinee qabne irraa fayyadamnaa yoo isarraa gorre ittiin adabamna isa malee hin jiru filannoon kan biraa diiniidhaatu tolcha duniyaaf akiraa kan kana hubate daandii qajeelumaa qajeelee fudhatee waan uumameef beekee waan godhuuf hin goone gargaritti herreegee akka irraa dhiquu fi sharrii fi badiisaa tola rabbiif oolee argata gatiisaa. kanumaaf dhaabbanni tola oolaan haqaa muhaajiriif ansaariin moggaafatee maqaa daandii sahaabotaa guduunfaa irraa borii humnaa fi beekumsa itti baasaa horii diiniif tumsanii masjiida ijaaruun bishaan baasanii hiyyeessa gargaaruun bakka adda addaatti raajii raawwatanii mana rabbii keessa ragaa kaawwatanii muhaajirii ansaarii kan nuuf oolu tola bu'aa harraan qabu kan boruutiin ala. hanga lubbuun jiru khairii dalagachuuf tola oolee toltuu qabrittiin galachuuf dhaabbata kana jalatti hiriiree warri karaa haqaatti harkisaa diriiree kiisa dhuunfaa keessaa walitti baasanii oromiyaa guutuu diinii facaasanii hawaasa faca'e walgeettii dhabuudhaan masjiida ijaaranii walitti qabuudhaan warra aduuf rooba keessatti salaatu akka bakka azaanaa fi salaataa qabaatu muhaajiriif ansaarii waan jabaa hojjetee imaamaa fi darasaanii jalatti boqate. aduu ooydamaa sharjalaa boqachuu fi jaannata keessatti maadhee godhachuu fi ka'aa wal kakaasaa cimaa wal cimsanii qe'ee dukkanoofte quraanaan ibsanii barataaf barsiisaa ilmiidhaa utubaa farra diinii azaanaan guggubaa ashaaraan haqamne wabii guyyaa boruu warra rabbiin bira ol kaataa jiru sadarkaa isaanii ol fuudhee dabalee jannatul firdoosiin mindaasaa kafalee rabbiin haa jaalatu warra diinii isaatii fi wardiyaa dhaabbatu.
dhaloota beekumsaan walitti akka finnu hafuura jaalalaa walirraa akka binnu olaantummaa diinii onnetti galmeessee barnoota ammayyaa fi amantaa jabeessee bishaan baasaa gammoojjii jiisuudhaan warra harka qallate barbaadee kiisuudhaan nuura islaamummaa kan quraanaan ibsu muhaajiriif ansaariin olaanaan haa tiksu. dirqama rabbii fi lammummaa bahuudhaaf lallabsa dhugaadhaa ummataan gahuudhaaf bakka rakkoo qabdu hundaaf hadooddanii qooda keessan irraa murtanii qooddanii akka qorqalbiin saba keetiin duune akka mana rabbiitti udumeen hin buune masjiida aftanii feessitanii keessoo quraanaaf kitaabaa fi tolchitanii teessoo kuusaa beekumsaa isiniin arganne isinaa yaadatu rabbiin waan daganne deega wallaalummaa buqqiftanii hiddaan hayyoota beekumsaa irkiftanii mindaan masjiidni ijaarame darasaa argatee akka tibbaahetti isiniin gabbatee dukkanaa fi cinqiin qabrii keessa jirtu isiniif bal'attee